Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Tilee sa'aatii tanaaf qabannan isinitti himaa ani Faayizaa Iliyaasim. Jalqaba irratti oduu gaddaatiin isinitti hima. Gaazexeessaa, barreessaa, aartistii fi qorataan afaanii Ibraahim Haajii Alii halkan edaa muddee 22,2020 du'aan addunyaa tanarraa boqotani. Ibraahim Alii guddina aartii fi afaan Oromoo keessatti nama shoora olaanaa taphatanidha. Sirni awwaalchaa isaa har'a waaree booda sa'aatii 9 irratti magaalaa Finfinnee Kolfeetti kan argamu iddoowwan awwaalcha musliimotaatti raawwatamaa jirameeti jira. Maambat Morkamaa dabalata qaba. Walaleessaa, weellisaa fi gaazexeessaa kan ta'e Ibraahim Haajii Alii du'aan addunyaa kanarraa boqochuun isaanii dhagahame. Gaazexeessaa Ibraahim Haajii Alii hojiiwwan aartii afaan Oromoo keessatti ashaaraa seenaa ofii nama qaban yoo ta'an sochii muuziqaa afran qalloo irraa hanga koree waltinna afaan Oromootti umrii isaanii dheeraa gumaachuun saba isaaniitiif hojii seenaa qabeessa hojjetanii jiru. Gaazexeessaa Ibraahim Haajii Alii walitti qabaa koree waltinna afaan Oromoo ta'uun qorannaa xinqoqaa yookiin laayinguistik irratti hojii isaanii hin dagamne hojjechuun afaan Oromoo walteessuu keessatti bu'aa argamsiisanii jiru. Dabalataanis walaloo fi yeedaloo wallee garaagaraa barreessuudhaan sochii muuziqaa afaan Oromoo keessatti hirmaatanii jiru. Waxabajjii 27 bara 2020 istuudiyoo OMN damee Finfinneetti argamuun afgaa fi sagantaa kuula ogummaa jedhu irratti taasisan qorannoo xinqoqa afaan Oromoo irratti adeemsan amalaa fi addummaa sirna barreeffama afaan Oromoo irratti kitaaba maxxansuu fi adeemsarra akka jiran dubbatanii jiruun sababa ugguramuu istuudiyoo Finfinneetii fi sagantaa sunis osoo qilleensarraa hin oolle hafee jira. Ibraahim meeshaalee muuziqaa gosa afurii ol taphachuun kan danda'u yoo ta'u dhaloota lammaffaa baandii afran qalloo keessattis miseensa hirmaannaa ho'aa qabu ture. Diigamuu baandii afran qalloon booda bara 1967 hundeessitoota baandii aduu birraa keessas nama tokko kan ture Ibraahim Haajii Alii bara 1960 keessas Oromiyaa keessaa naanna'uun sirboota afaan Oromoo sirbuun uummata Oromoo golee arfan wal barsiisuu keessatti ga'ee isaa baataa ture. Ibraahim Haajii Alii bara 1967 namoota biroo waliin gaazexaa bariisaa hundeessuu keessatti qooda olaanaa qabaachuun seenaan isaanii ragaa baati. Dabalataanis raadiyoo faana afaan Oromoo bara 1987 akka hundaa'uuf nama abuuraa yookiin ammoo propoozaala dhiyeessaa ture keessaa nama tokko. Raadiyoo faanaa keessatti sagantaalee faana afaan Oromoo jedhamuu fi kanneen biroo qopheessuuf gulaaluun hojjetee jira. Gaazexeessaa Ibraahim Haajii Alii hagayyaa 22 irraa kaasanii dhukkubsachuun wal'aansa fayyaa hospitaala qulqulluu Taklaa Hayimaanotii Finfinneetti argachaa kan turan ta'us muddee 23 bara 2020 lubbuun isaanii darbee jira. Sirni awwaalchaa isaanii magaalaa Finfinnee naannoo Kolfee Qaraaniyoo bakka awwaalchaa musliimotaatti akka raawwatamu OMN odeeffatee jira. Ajjeefamuu artist Haacaalee Hundeessaa booda hidhamanii ji'oota 5 oliif mana hidhaatti gidirfamaa kan turan abbaa qabeenyaa Oromoo obbo Haajii Baatii Waatiyyee hiikamuu fi hidhamtoonni siyaasaa kanneen biroo kanaan dura maatiin dubbisuu hin dandeenye mana hidhaa maatiin dubbisuu danda'utti dabarfamu abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Kadir Bulloo OMN itti himani. Haajii Baatii Waatiyyee dabalatee Dr. Hussein Kadir, obbo Kennesaa Bayyanaa, obbo Mikaa'el Booranaa fi barataa Obsaa Abdiisaa akkasuma immoo kaadhimamaa PhD Abdul Jabbaar Osman magaalaa Finfinneetti kan argamu waajjira bittaa fi dhabamsiisa meeshaalee Oromiyaa duraanii kan ture yeroo ammaa mana hidhaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo itti dararaman kan ta'ee jiru naannoo Caffee Araaraa yookaan 6 kiilootti kan argamutti hidhamanii kan turan yoo ta'u hidhamtoota kana maatiin dubbisuufis ta'ee nyaata geessuufis hayyama kan hin qabne turan.
Ji'oota hedduudhaaf maatiin osoo isaan hin gaafatin kan turan mirga wabii manni murtii eegee fi osoo hin kabajamin mana hidhaa keessa erga tursiifamaniiti booda guyyaa kaleessa gara mana hidhaa waajjira poolisii aanaa galaanitti dabarfamu abukaatoon isaanii kun himeeti jira. Hidhamtoota kanneen keessa obbo Haaji Baatii Waatiyyee mirga manni murtii isaaniif eege kabajuudhaan kan hiikaman yoo ta'u Dr. Hussein dabalatee hidhamtoonni kan garuu ammallee mirga wabii isaaniif eegame poolisiidhaan sarbamuun mana hidhaa galaan keessa jiraachuu abukaatoon isaanii kun ni dubbatu. Ulfaata akka jarraatee hadha inni maamiltoonni keenya tokkoffaa Haaji Baatii Dr. Hussein Kadirii fi sadaffaa obbo Kennesaa Bayyanaa Mikaa'el Booranaa Abdulgaffaar Usmaan Obsaa Abdiisaa bakka duraanitti hidhamanii turan poolisii Oromiyaa naannoo 6 kiiloofitti turan jechuudha turanii haa ta'u malee bakka kanatti yeroo baay'ee akkuma ibsaa turretti namni arginee gaafachuufillee carraan arganne yookaan nu fayyamuu hin dandeenye haa ta'u malee amma hidhamuu isaanii dhageenyeeti hidhamanii gara galaan akka dabarsa dhageenye isaan gaafachuu deemee ture akkaatuma kanaan innaa itti dhaqu Haaji Baatii Dr. Hussein Kennesaa Bayyanaa Mikaa'el Booran Abdulgaffaar Usmaanii Obsaalii jara kana maraa dubbisee ture. Iddoo kanatti waa lamatu qunname tokko kan gammachuuti tokkochi kuban ammoo kan gaddaati. Gammachuun maalii asiin dura akkuma mana murtii kana miidiyaa kanarratti deebisnee turretti Haaji Baatiin fa'aa hidhamanii mana murtii dhiyaataa turanii dagataa bootti haa ta'u malee ajaja mana murtii dhiyeessinee manni murtii akka wabiin baay'een jedhamee ajajamee torbaan taree na fakkaata haa ta'u malee ajaja kana kabajanii poolisiin Oromiyaa gadhiisuuf hayyamaan ta'anii turanii adda garuu yennaa achi dhaqutti isaan akka bayan himanii makiina kiyyaan qabnee karaa irratti maatii warra gabee amma qabnee gallee jira kun gammachuudha. Karaa biraatiin ammoo Dr. Hussein fi Dr. Hussein illee bu'uuruma kanaan armaan dura mirga wabii kabajanii ture haa ta'u malee poolisiin kana fudhacheetti gadhiisuu hin dandeenye egaa ajaja mana murtii akka raawwatamu iyyannoo dhiyeessineeti iyyannoo kanarratti sababa ajaja mana murtii kabajanii dhiyeessuu dhabdanii akka ibsitan jedhameetti manni murtiin ajajamee ture haa ta'u malee ajaja mana murtii fudhataniitti isallee deebiin deebifne bu'uuruma kanaan beellama kalee irratti irra deebi'ameeti ajaja manni murtii akka gahuun ajajamee kaleellee deebii deebifne akkaatuma kanaan ta'e isaanii amma gaafa 21tti akkaataa ajaja mana murtii raawwatanii akka dhiyaatan kan jedhu ajajame yoo ta'u karaa biraatiin ammoo sababa ajaja mana murtii raawwatuu dhabanii fi isaanis qabanii akka dhiyaatan ajajamee jira. Kanneen kan biraa immoo obbo Kennesaa Bayyanaa Mikaa'el Booranaa Abdulgaffaar Usmaan Obsaa Abdiisaa jarriin kunniin akka armaan dura ijaa lamaan dura manni murtii mirga wabii ture haa ta'u malee ajaja mana murtiitiin hagammaa haala maatiin arguu hin dandeenyetti poolisii Oromiyaa akka turan nutti himanii yeroo kanatti akka rakkoo isaan kaasaa turanii tokkoffaa fakkeenyaaf Abdulgaffaar Obsaan jarri kunniin warra yuunivarsiitii barataa turanii Abdulgaffaar nama PhD waggaa jaffaarra turan even foormaalii mana murtiidhaan mana dhalleetii akka yoo kan barana itti bu'uu hin dandeenye jetaa akka seerraa eeyyamamuun akka wisdiraal yookaan yeroo biraa deebinee barannutti nu akka nu godhan jennee gaafannee kanas nu goone jedhanii karaa biraatiin immoo akka rakkoo keessan kaasan fakkeenyaaf diiyaabeetikii namni ta'e as keessa jiranii kan isaan fakkeenyaaf isaan sukkaara qabanii kanaafuu rakkoo adda addaatiif kan saaxilaman ta'uu fi amma garuu akka jarraa ta'e bakka amma itti yookaan poolisii gadaanitti maatiin akka namni akka arguu danda'u armaan dura garuu maatiinis arguu akka hin dandeenye haala kanaan akka jiranii fi rakkoo kan qaban ta'uudha. Kanaa ibsan akkaataa kana kan wallee jiraatti itti oolaatti. Hidhamtoota siyaasaa kana keessaa obbo Kennesaa Bayyanaa dhibee sukkaraatiin hedduu dhukkubsachaa jiraachuu kan himan abukaatoon isaanii kun Obsaa Abdiisaa fi Abdul Jabbaar Osman sababa ajajni mana murtii kabajamuu dhabeen barri barnoota isaanii bara kanaa jalaa gubachuu kan himan abukaatoon isaanii obbo Kadir Bullooti.
Manni murtii laga xaafoo laga daadhii Dr. Hussein Ifmirga wabii eeguufis poolisiin hiikoo dhabuu isaatiif abukaattonni oliyyannoo fudhachuudhaan deebii dhagoof gaafa muddee 21tti beellama qabachuu abukaattonni isaanii kun himaniitti jiran. Abiy Ahmad guyyaa kaleessaa naannoo Beenishaangul Gumuz deemuun hawaasa mariisise. Manguddoon Beenishaangul Gumuz tokko humna poolisii addaa kan jeneraal Asaaminoo Tsiggee leenjiseetu nu fixaa jira waan ta'eef yoo nurraa dhoowwuu dandeesse dhoowwii jechuun Abiy gaafatane marii sanirratti. Oduun kun akka itti aanutu isiniif dhiyaata. Humna poolisii addaa kan jeneraal Asaaminoo Tsiggee leenjiseetu nu fixaa jira waan ta'eef yoo nurraa dhoowwuu dandeesse ta'eef nurraa dhoowwii jechuun manguddoon Gumuz tokko Abiy Ahmad gaafatane. Marii guyyaa kaleessaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti bakka Abiy Ahmad argametti gaggeeffame irratti kan argaman manguddoon Gumuz hawaasa keessatti beekaman tokko dubbii jajjabduu gaafii ummatichaa calaqqisan kaasuun gabaafameetii jira. Bulchaa naannoo Beenishaangul Gumuz kan Abiy cinaa taa'ee waltajjicha gaggeessaa jiruun yeroon dheeraan kan kennameef manguddoon kun quuqaa fi rakkoo ummatni isaanii qabu sodaa tokko malee dubbatane. Ummata matakkalis ta'ee kan naannichaa waliigalaatiif humni yaaddoo ta'ee jiru humna poolisii addaa kan jeneraal Asaaminoo Tsiggee leenjiseedha kan jedhu manguddoon kun nurraa dhoowwuu dandeessa yoo ta'eef nurraa dhoowwii jechuun Abiy Ahmad gaafatane. Humni poolisii addaa naannoo Amara akka fedhetti lafa keenya ce'ee abbaa fedhe ajjeesee hidhaa jechuun kan himatan manguddichi tumsitoonni humna kana nama waliin jiraatanii fi asumatti waliin dhalannee waliin guddanne jibbaa hamaa nuuf qabu kunis hatattamatti furamu malee rakkoon nageenyaa fala hin argatu jaane. Tumsitoonni humna nu rakkisu kana kun biyya keessanii miti waan ta'eef Suudaanitti isin galchina jechuun nutti dhaadatu erga jaaniin booda nuti Ethiopia malee biyya biraa kan itti godaannu hin qabnu jaane. Haa ta'u malee Abiy Ahmad gaafii dhiyaateef deebii malu kennuu diddaaf jecha qaama biraatti quba qabuu dhiisaa yaada jiru irra deddeebi'ee yoo kaasu dhaga'ame. Komii fi gaafii bulchiinsa naannoo Amaaraa fi humna addaa poolisii naannichaa irratti dhiyaateef deebiin kenne deebiseetuma warra Beenishaangul kan yakku akka ta'ee fi bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa kan harka irra qabu ta'uun taajjabsiisaadha jechuun kanneen sagantaa san daawwatan yaada kennachaa jiran. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitiilee naannoo Amaaraatti deemanii barachuuf wabii homaatuu kan hin qabne ta'uu barataan Yuunivarsiitii Waldiyaarraa waggaa 4ffaa osoo baratuu rakkoo bara dheengaddaatiin barnoota isaarraa moggaafame tokko bilbilaan OMN himeetii jira. Ammatti maatiin barattoota ijoollee isaanii yoo danda'an yuunivarsiitiilee dhuunfaatti kan barsiifatan yookaan immoo hanga haalli mijatu ijoollee isaanii gara yuunivarsiitii naannoo Amaaraa fi Tigraayitti erguurraa akka if duuba deebi'anis gaafateeti jira. Naimaa Umarta balata qabdi. Barattoonni Oromoo gara yuunivarsiitiilee naannoo Amaaratti deemanii barachuuf wabii homaatuu kan hin qabne ta'uu barataan yuunivarsiitii Waldiyaarraa waggaa 4ffaa osoo baratuu rakkoo bara dheengaddaatiin barnoota isaarraa moggeeffame tokko bilbilaan OMN itti himee jira. Bara dabree yuunivarsiitii Waldiyaatti barattoonni Oromoo baay'een lubbuu dhabanii jiru. Gariin hidhamuun gariin barumsa isaanii addaan kutanii gara qe'eetti galuuf dirqamanii jiru kan jedhu barataan yuunivarsiitii Waldiyaa kun anaa fi hiriyoonni koo sababa mirgi barattoota Oromoo sarbamuu hin qabu kanneen ajjeefaman dhugaan isaanii bahuu qaba jennee adda durummaan falmanne qofaaf hidhamnee reebamne yuunivarsiiticharraayis ari'amnee jira. Yuunivarsiitii Waldiyaan ture beekamu bara darbee haalli nageenyaa gaariin turre sana wal qabatee nutis rakkoo hamaa keessa kan turre rakkina sana dandamachuuf yaalli nu goone baay'ee ture. Yeroo sana nuti barattoota Oromoo naannoo sana jiraniif kan dhaabbannee sagalee keenya dhageessisaa turre lubbuun ilmaan Oromoo dabaan ajjeefamuu qabdu badii qabnu barachuuf naannoo kana dhufne malee siyaasa gaggeessuuf yookiin ilaalcha adda qabaannee miti maaf namaaf ajjeefamnaa maaf dararri nurra gahaa waan jedhu sanaaf gara mootummaattis
sagalee keenya dhageessifataa turre. Maaf sagalee keessan dhageessifattu maaf nama du'ee himtu maaf badii isinirra ga'ee fi iyyitu waan jedhamu sanaan ijoollee adda duree ta'an ana dabalatee dhiibbaa nurraan gahaa turanii dhiibbaa irra darbees barnoota keenyarraa mari'anii waggaa tokkoof adabbii nurraan gahaa turanii adabbii waggaa tokko nuti kennanii adabbii kana irrattis hidhaa ammas kadura hidhamnee kadura mana hidhaa keessatti dararamnee reebichi nurra gahaa ture immoo dabalataan hidhaa nurraan gahanii hidhamnee mana hidhaatii immoo eega nu baasanii immoo gara maatii keenyatti badii tokko malee nu gaggeessan barnoota keenyarraa nuti eegasii barnoota dhabnee akkasiin ta'aa jirra jechuudha. Akkuma waliigalaatti biyya kana keessatti wanti gaggeeffamaa jiru maqaa biyya Itoophiyaa jedhu kanaan da'eeffatee sabni tokko olaantummaa kaleessaa dhiyeeffachuudhaaf kan inni guttifachaa jiru ta'uu isaati kan nuti achittis kan agarree akkuma waliigalaattis kan amma ta'aa jiru isuma kana olaantummaa kaleessaa sirna afaan tokko aadaa tokko olaantummaa saba tokkootiin biyya kana keessatti deebi'anii mul'achuudhaaf godhamuudha ani yookiin yuunivarsiitii mooraa yuunivarsiitii san keessatti calaqqisiifamaa ture. Ammas barattoonni keenya wabii tokko qabanii wabii isaanii rabbi duwwaadha. Yeroo sanas argineerra badii guddaan nurra ga'ee shamarran keenya kophaatti dararamaa turanii dhiirri keenya kophaatti dararamee kuun ajjeefamee kuun reebamee kun uffanni isaa qabeenyi isaa saamamee rakkoon nurra ga'ee ammas wabiin nuti qabnu yoo jiraate wabiin keenya rabbi duwwaadha. Barattoonni keenya ammas wabiin qabanii wabiin isaanii rabbi duwwaadha. Walumaa galatti haalli yuunivarsiitichatti ta'aa ture waan gareen tokko maqaa Itoophiyummaa jalatti dhokatee sirna dur dabre deebisuuf olaantummaa saba tokkootiin socho'uudha. Gochi kun ammoo gocha biyyattii tokkummaa fi karaa haqaatiin tarkaanfachiisu osoo hin taane diigumsa biyyattiitiif sababa guddaadha. Barattoonni keenya achitti deebi'uuf wabii tokkollee hin qabu waan ta'eef ammatti maatiin barattootaa ijoollee isaanii yoo danda'an yuunivarsiitii dhuunfaatti akka barsiifatan yookiin immoo hanga haalli mijatutti ijoollee isaanii gara yuunivarsiitii naannoo Amaaraa fi Tigraayitti erguun akka irraa hin eeggamne dhaamee jira. Dhumarratti barataan kun dhaamsa isaatiin ummanni Oromoo duris tokkummaa isaatiin kan diina cabse har'as akkuma dur tokkummaan ka'ee falmachuudhaan mootummaa olaantummaa saba tokkoo leellisu kana ofirraa kaasuun bilisummaa isaa gonfachuu qabaa jechuun dhaame. Murni aangoo seeraan ala itti fayyadamaa jiru dantaa saba tokkoo eeguuf jecha qabsaa'otaa fi sabboontota hidhaa jira jedhan qeerroon Amboo guyyoota muraasa dura qondaalota adda bilisummaa Oromoo fi gaazexeessitoonni Saabaa'oo humnootaatti kan butamuun murni Abiy Ahmadiin durfamu uummata Oromootiif tuffii qabu kan ibsudha jedhan dabalata qabna. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo fi gaazexeessitoota Saabaa'oo guyyoota muraasa dura humnootatti kan butamanii hidhamuu balaaleffachuun qeerroowwan Amboo mormii qaban ibsatan. Seenaa Impaayera Itoophiyaa keessatti uummata Oromoo gidirsuu fi isaan sabboonummaa qaban hidhuun har'a kan jalqabe osoo hin taane baroota dheeraa duras carraan ture kanuma erga jaaniin booda. Ammas imaammanni haaraan murni afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru kun baasee irratti hojjete kan dabreen adda addummaa hin qabu jedhan cunqursaan PP'n uummata kana irratti raawwataa jiru kun kan sirna nafxanyaatiin tokkuma. Kaayyoon isaanii ammoo Oromoo fi Oromummaa dhabamsiisuu akka ta'e uummanni Oromoo hubachuu qabaa jedhan qeerroon Amboo. Duguuggaa sanyii lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti raawwatamaa tureen walqabate qaamni mootummaa dhimma kana tasumaa itti bu'e hin jiru. Kun sababiin ta'eef jalqabumaa kaayyoon bilxiginnaa uummata Oromoo lafarraa duguuguu akka ta'e ragaadhaa jedhan qeerroon Shawaa Lixaa. Akka qeerroo bilisummaa Oromootti wanti nadhaamu yoo jiraate biyyi Itoophiyaa jedhamtu kan ijaaramte sirna koloniitiin ijaaramte. Erga bara sirna koloniitii as impaayera Itoophiyaa keessatti kabajamee fi kabajamaa jiru hin dhageenyes hin agarres. Mootummaan as dhufu uummata Oromoo hidhuun, gidirsuun, nama sabboonummaa qabu cabsuun kaleessaa as nutti dhufu. Har'allee wanti isaan godhan kanuma jechuudha. Baruma sirna kolonii godhamaa ture har'allee irratti raawwachaa jiru. Baruma Minilik jedhamu san Minilik raawwate har'allee raawwachaa jiru. Bara Habashaan irratti raawwatte har'allee sirna Phiiphiis sirna Habashaa ijaaruuf
nurratti raawwachaa jira jechuudha. Hooggantoota adda bilisummaa Oromoo ilaalcha Oromummaa fi Oromiyaa walaboomsuuf ilaalcha akka kanaa waan qabaniif sirna Habashaati immoo Oromiyaa walaboomtee sabboonummaa hin taatuuf waan ta'eef kana cabsuuf jecha hooggantoota gameeyyii adda bilisummaa Oromoo hidhan kaleessalleedhaa turan waajjira adda bilisummaa Oromoo illee gaafumanni isaan banuu eegalan dhufuu eegalan jechuudha. Uummata maattota yookiin deeggartoota adda bilisummaa Oromoo qabaa fi hidhaa har'a mana hidhaa heeqa keessatti daramaa jira uummanni Oromoo. Achi as deebi'ee uummanni Oromoo sirna phiiphii keessatti wanta inni hin taane hin jiru. Duguuggaan sanyii nurratti raawwateera lixa Oromiyaa kibba Oromiyaa irratti yoo darbe immoo gullisoo irratti waan ta'e argitaniitu. Sabni Amaaraa tuqame jedhaniitu bakka bu'ooti uummataa miidiyaatti bahanii walgahii taa'anii boo'anii maraatani. Gaafa uummanni Oromoo xiyyaaraan qote bulaan Oromoo xiyyaaraan basaasaan waadamu Itoophiyaan ijaaramaa jirti nuun jedhan. Maaliif jennaan Oromoo rukutaniit Itoophiyaa, Oromoo ajjeesaniit Itoophiyummaa faarsaa turanii jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo borullee rakkoo kanatu kana caalutu nutti as deemaa jira waan ta'eef tokkummaa isaa cimsee qabsoo karaa danda'uun karaa isaaf mijatu maallaqaan gargaaruu danda'u qabsoo uummata Oromoo maallaqaan inni qaamaan itti hirmaachuu danda'u qaamaan inni yaadaan itti hirmaachuu danda'u yaadaan itti hirmaate sirna phiiphii sirna Habashaa kaleessa deebisuudhaaf tattaafatu irraa fonqolchuun dirqama Oromummaan. Yeroo darbe Moyyaalee deemee adda bilisummaa Oromoo balleessuu qabna kan inni nuun jedhe Abiyyi Ahmad mataasaa. Kanaaf uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo bade jechuun Oromoon bade jechuudha. Maaliif jennaan Oromummaadhuma kan gadi qabee barsiise erga koloonii cabnee booda kan nu barsiise adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo Oromoo bilisoomee fi Oromiyaa walaboomtee fidhan kan qabsoo geggeessaa jiru kan turelle ilmi Oromoo bilisoomee fi Oromiyaa walaboomte arguu yoo barbaade baay'ee Itoophiyaa kana keessatti uummanni Oromoo akka sabaatti kabajame hin jiru waan ta'eef borullee hin jiraatu waan ta'eef uummanni Oromoo kana sirna nama nyaataa kana sirna phiiphii kana ofirraa kaasuudhaaf ilmaansaa qabsootti jirtu duuka hiriiruudhaan gargaaruudhaan karaa dabarsuudhaan gumaacha qabsoon nurraa barbaadu gochuudhaan akka sabaattis akka Oromoottis kabajamuu dandeenya waan ta'eef akka Oromiyaattis yoos malee hin kabajamnu kan inni jechuu barbaadu kanumadha. Kanni har'a akka fakkeenyaatti wayita saba biroo irratti rakkoon akkanaa mudate kan dura dhaabbatu uummata osoo hin taane mootummaadha. Akkuma yaadatamu tibba dabree itti aanaan muummee ministeeraa obbo Dammaqaa Mokonnan ummanni Amaaraa hidhachuu qaba jechuun ifaan ifatti bahee dubbate. Faallaa kana ammoo Oromoota Walloo qotatee jiraatu irraa qawwee hiika asiin Amaarri hidhachuu qaba jaanii labsuun dubbii dabaatii jaani qeerroon Amboo Oromoo rukutanii Itoophiyaa ijaaruun hin danda'amu waan ta'eef ummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsee hamma dandeetti qabsoo karaa nagaa fiixaan bahuu akka qabus dhaamaniiti jiran. Godina Harargee bahaa magaalaa Haramayaa gandoota garaagaraa keessatti hidhaan hammaatee akka jiru jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himani. Qaamni nageenya mootummaa magaalaa Haramayaa gandoota hedduu keessatti sababaa tokkoon maletti ilmaan keessan mootummaaf dabarsaa kennaa jechuun maatii namoota hedduu mana hidhaatti guuraa akka jiruu fi hawaasa nagaa irratti doorsisaa hamaa gaggeessaa akka jiru jiraattonni magaalichaa OMN itti kan himani. Guyyaa kaleessaa qofa magaalaa Haramayaa gandoota adda addaa keessaa qaamota nageenya mootummaatiin maatiin lakkoofsaan 7 ta'an kan hidhaman yoo ta'u maatii namoota nagaa hidhaman kanneen keessaa immoo haati eega deessee reefuu ji'a 2 taate takka daa'ima isiitii wajjin hidhamtoota keessatti argamuu maddeen keenya gabaasaniiti jiran. Godina Arsii lixaa aanaa Kokossaatti kaadireen aanichaa dirqiin hawaasa naannichaa walgahii yaamuun paartii bilxiginnaa malee paartii biroo ni balaaleffanna jechuudhaan uummata dirqaa jiraachuutu himame. Gandoota baadiyyaa hedduu keessa deemuun maqaa walgahii nageenyaa jedhuun hawaasa hiraarsaa akka jiran maddi keenya aanaa Kokossaa irraa bilbilaan OMN timee jira. Mahammad Morkamaa dabalata gabaasa kana akka itti aanutti dhiyeessa.
Godina Arsii lixaa aanaa Kokkosaatti kaadireen aanichaa magaalotaa fi gandeen baadiyyaa keessa deemuun dirqeenni hawaasaa naannichaa walgahii waamuun hiraarsaa akka jiran jiraattonni OMN'f gabaasan. Erga walgahii teessaniin boodas paartii bilxiginnaa malee kan biroo hin balaaleffannaa akkasumas deeggartoota fi miseensota paartii KFO fi ABO of keessaa baafnaa jedhaatii yaada kennaa jechuun namoota walgahicha irratti hirmaatan eeyyama isaaniitiin alatti dirqaa jiran jechuun namni aanaa Kokkosaa irraa dubbifne ibsee jira. Gocha kana kan raawwataa jiru bulchaa aanaa Kokkosaa, hoogganaa bulchiinsaa fi nageenya aanaa fi kaadiree bilxiginnaa aanichaa ta'uunis beekamee jira. Hawaasa aanichaa keessa jiru sababa shanii qallabdaan jedhuun erga gooluu eegalanii bubbulanii jiran kan jedhu jiraataan gamasirraa dubbifne kun uummanni aanichaa yoomuu mootummaa abbaa irree kana wajjin araara tokkollee kan hin qabne ta'us nuuf eeree jira. Godina Arsii lixaa Kokkosaa irraa wanti jiru yeroo ammaa kana haalli aanatti keessatti deemamaa jiru kaadiree bilchiginnaatiin uummatni gorsiisni akkumatti fuufetti baay'ee adaamaa keessa jira. Wanti jiru uummata guyyaa walgahii kana cimaa jirra. Waliin dhaabbataa jirra jedha yaada keessan baha. Bifa walgahii xiyyaasanii guyyaa kiitta sagaleen eegale jimaata kan raawwatamu jimaata walgahii guyyaa afurittuu kana keessatti kaamiraa muraasni sagalee uummataa dhiganii uummata walgahii keessa walgahii guutuu keessatti ammoo jenereetara kaasuudhaan kaamiraa isin waraabnee mootummaa kanaa jirra. Waliin jirra paartilee siyaasaa kabiraa wanni isin faana dhaabbatanii jiru miidiyaa wayinni lamuu magaalaa kana keessatti aanaa kana keessatti ilaaluun hin danda'u. Miidiyaa kana ammoo adeeffachuun hin danda'amu maqaa jedhuun yookiin gara uummata ukkaamsanii uummanni yaada isaa bahuu keessatti saayyoon ta'ee qaqafee. Miidiyaa boqqolloo kanaan ala miidiyaa boqqolloo OBN ala miidiyaa kaaniin miidiyaa OMN adeeffachuun hin danda'amu. Paartilee biyya kana keessatti paartii bilchiginnaatiin ala jira. Qaama paartii ABO irraa qaama paartii KFO irraa miseensa isaanii bakka jiru eeruun hinna. Miseensa faana karaa akka keessatti galfannee jirra. Kaanniin kanaa jedhu uummata akka doorna keessa jira beektanii aanatti kana keessatti. Godina Arsii lixaa aanota magaalotaa fi gandeen baadiyyaa hedduu keessatti gochi wal fakkaataan akkasii kun kaadiree bilchiginnaatiin kan raawwatamaa jiran ta'uu odeeffannoon keessaan nu qaqqaban ni mirkaneessu. Qabsaawaa mirga sabaa fi sablammii kan ture obbo Adnew Dachaasaa Bunee dhukkubsatee yaalamaa osoo jiru ji'a muddee 1920 addunyaa tanarraa du'aan boqoteetti jira. Sirni awwaalcha isaa magaalaa Finfinnee bakka maatii hiriyootaa fi firoottan isaa argamanitti akka gaggeeffamu oduun biyyarraa dhaqqabe kan mirkaneessudha. Naimaa Umaru. Qabsaawaa mirga sabaa fi sablammii kan ture obbo Adnew Dachaasaa Bunee dhukkubsatee yaalamaa osoo jiruu muddee 1920 dhalatee umrii isaa waggaa 66tti addunyaa tanarraa du'aan boqotee jira. Obbo Adnew Dachaasaa Bunee haadha isaa aadde Admaasee Tadiilaa fi abbaa isaa obbo Dachaasaa Bunee Qilxuu irraa Oromiyaa kutaa Arsii aanaa Boqojjii ganda qoomaa Baakkaa Jaamutti bara 1954 akka lakkoofsa Habashaatti dhalate. Akkuma umriin isaa barnootaaf gaheen kutaa takkaa hanga 6 mana barumsaa Maraarotti, kutaa 7 hanga 8 mana barumsaa Boqojjiitti, akkasuma sadarkaa lammaffaa ammoo mana barumsaa waliigalaa Sallaatti baratee jira. Mootummaan Nugusaa Haayile Sillaasee sochii ummataatiin akka kufuuf wayitii qeerrummaa isaa irraa eegalee gahee lammummaa bahaa nama turedha. Bara 1976 irraa jalqabee sochii warraaqsa ummataa keessatti qooda fudhachuudhaan jaarmaa yeroo san sabaa fi sablammoota Itoophiyaatiif dhaabbate kan Icaatii jedhamu keessatti hirmaachuun konyaa arbaa guuguu aanaa jajuutti dabballee ummataa ta'ee bara 1977 hanga 1980tti hanga guyyaa darguun isa hiitutti ummata isaa mirga dimokiraasii barsiisaa turee jira. Mootummaan goolessituun Habashaa sababa inni mirga sabaa fi sablammii leellisuuf jecha muddee 1980 hiriyoota isaa waliin mana hidhaa Asallaatti darbatte. Gaaffii tokko malee maqaa farra ummataa jedhu itti moggaasanii hanga bara 1988 mana hidhaa keessatti murtii tokko malee waggaa 8tiif dararamaa turee hidhaa irraa bahe. Erga mana hidhaatii bahee mana barumsaa waliigalaa sadarkaa lammaffaa Asallaatti deebi'uun barnoota isaa xumuree kolleejjii leenjii barsiistotaa roobee deemuun ogummaa barsiisummaa fudhatee Arsii konyaa arbaa guuguu Asakoo oduu galgala kanaaf qabnuun isinitti himan Badrii Yusufi.
Naannoo kibbatti walitti bu'iinsa keessa harkaa qabdu sababa ji'uun namoonni 711 hojiirraa geggeeffamuu maddeen gabaasanii jiru. Naannoo kibbatti rakkoo nageenyaa mudatee ture irratti kanneen hirmaatan hooggantoonni dhibba naannoo kibbaa Aayit Salamoo Salaa Farsoon taane jedhamu sababa garaagaraatti hidhaaf amana godhaniifin yaadanii ni jira. Ana kombolchaa raddoota garaagaraa keessatti sababa garaagaraatiin nama qabanii hidhuun akkuma itti fufetti jira kan jiru namni kun haaluma kanaan meeshaa waraanaa seeraan alaa qabda sababa ji'uun Muhammad Amee nama jedhamu ragaa sobaa irratti qindeessuun ji'a 8 akka hidhamu itti murteessuu dubbata. Dabaluunis ibsaa gurraachaa namni jedhamu ragaa sobaa hin bahu waan jee qofaaf mana hidhaa magaalaa kombolchaatti hidhamee jiraachuu dubbata. Walumaa galatti aanaa kombolchaa raddoota garaagaraa keessatti shanii deeggartaa fi meeshaalee waraanaa qabdaniin namoonni nagaa hidhamaa doorsifamaa jiraachuu namni dubbifne kun BBCtti himee jira. Godina Harargee baanaa kombolchaa keessatti kan amma ture rasaasaan dhaame. Mucaan kun rasaasaan dhaame hospitaala Yootfaanaa keessa gargaarsa wal'aansaa osoo argachaa jiruuti. Mucaa kana achi keessaa kalee fuudhanii mucaa kana achi buutee isaa bakka kana geessanii laan gammaatti hin beekamne. Kana malees aanaa kombolchaa irratti maqeerumsaa kana keessatti nama maqaan isaa Mahmud Amee jedhamu uummanni kaabinoonii fi bulchaan addaatiif kun ragaa sobaa irra bahanii qawwee qaban jechuudhaan murtii ji'a 8 itti araara gaddabarsanii itti murteessanii jiran. Kanaafuu nama maqaan isaa ibsaa gurraachaa jedhamu ragaa sobaa irratti boo'ee jechuudhaan inni dinnaan fuudhanii kombolcha gaddabarsanii hidhaa itti murteessanii jiran. Lammiileen Itoophiyaa lola naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru jalaa dheessanii Sudaan seenan 55,000 dhaqqabuu dhaabbileen mirga namoomaa Sudaan ibsanii jiru. Gama biraatiin lola daangaa Sudaan fi Itoophiyaa jidduutti dhiheenya kana gaggeeffamaa jiru furuuf jilli itti aanaa muummicha ministeera Dammaqee Mokonniin durfamu kaleessa Khartoum seenuu isaanii maddeen gabaasanii jiru. Munawwar Ahmad ammas dabalata qaba. Lola naannoo Tigraay keessatti deemaa jiru dheessuun lammiileen Itoophiyaa baqatanii biyya Sudaan seenan 55,000 gahuu dhaabbanni mirga namoomaa Sudaan beeksise. Mootummaan federaalaa dhuma ji'a sadaasaa magaalaa guddittii naannoo Tigraay tan taate Maqalee to'achuu ibsee ture. Ta'us garuu loltoonni TPLF Tigraay bakkoota garaagaraatti waraana federaalaa waliin wal waraanuu irratti argamaa jira gabaasan maddeeni. Akka gabaasaa Sudaan Tiribuunitti sanbata dabre lammiilee baqatanii mooraa qubsumaa Hamdaayit kan daangaratti argamu baqattoota haaraa 442 yeroo simatu mooraan qubsumaa Hashabaatti ammoo namoonni 263 simatamee jira jira. Baqattoota haaraa simataman kana dubbisuu kan himu Sudaan Tiribuun lola dhiyeenya kana milishaa naannoo Amaaraa fi hidhattoota naannoo Tigraay jidduutti gaggeeffameen kanneen baqatanidha jira. Mooraa qubsumaa kana keessatti gargaarsi dhaabbilee gargaarsa addunyaatiin taasifamaa jiru gahaa ta'uu baatus dabalamiinsa baqattootaatiin yaaddoo akka qaban ibsan. Naannoo Kasalaa fi Gadaariif keessatti hanqinni dinagdee jiraatus mootummaan Sudaan baqattoota kanneeniif uffata, nyaataa fi bishaan dhugaatii dhiyeessuuf tattaaffii godhaa jiraachuutu gabaafame. Bulchiinsa Gadaariif keessatti baqattoota haaraa simachuuf mooraan qubsumaa kanneen baqattoota 30,000 simachuu dandeessu qopheessee jiraachuullee Sudaan Tiribuun gabaasee jira. Ambaasaddarri Itoophiyaa kan Sudaanitti argamu aangawoota Sudaanii fi dhaabbata Nichar wajjin ta'uun baqattoota kanneen gara biyya dhaloota isaaniitti akka deebi'an amansiisuuf tattaafachaa jiraachuulleen himamee jira. Walgahii Igaad dilbata dabree Jabuutti gaggeesse irratti dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faakii haasawa taasisaniin lolli kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti gaggeeffame buqqa'insa guddaa dhaqqabsiisee jira. Walgahii Igaad kanarratti Itoophiyaaf gargaarsi akka godhamu ni jajjabeessina. Keessattuu lammiilee qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'aniif xiyyeeffannoon addaa kennamuufii qaba jedhan. Gama biraatiin Itoophiyaa fi Sudaan daangaa irratti wal haleeluu erga eegalanii bubbulaniiti jiran. Sudaan waraana Itoophiyaatu daangaa dabree naannoo gaara Abu Taayir jedhamutti haleeluu irratti gaggeesse yeroo jettu Itoophiyaanis loltoonni Sudaan daangaa caanii na waraanaa jiran jechuun himachaa jirti. Lola daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa irratti gaggeeffamaa jiru kanaan lubbuun namoota hedduu baduu fi qabeenya irra miidhangaa kan jiru yeroo ta'u lola kana dhaabsisuuf guyyaa kaleessaa jilli itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqaa Mokonniin durfamu Khartoum seenee jira. Jilli kunis dura taa'aa mana marii ce'umsa Sudaan kan ta'e Leetinaal Jeneraal Abdallaa Hamdaa Digaloo waliin marii gaggeessuu isaanii miidiyaan biyya Sudaan Al-Hadas gabaasee jira. Itti baha marii biyyoota lameenii irratti wanni ijaame hanga ammatti hin jiru. Erga lolli
Walloo aanaa baate fi naannawaa sanitti afaariin Oromoo irratti banamee kaasee lammiileen Itoophiyaa biyya Jibuutii keessatti argaman biyyatti galuuf danqamnee jedhan nuti maatii biyyaa qabna gara biyyaa deebinee maatii keenya ilaaluu hin dandeenye konkolaattonni bayanis hin jiru daandiin waan cufamee fi ji'a namni achirraa odeeffanne erga lolli kun eegalee dhalattoonni Oromoo walloo irraa ta'an Jibuutirraa maatii ilaaluuf gara biyyaa yeroo deemanitti naannoo afaar keessatti konkolaattota irraa buufamanii eessa akka geeffaman illee wanni beekame hin jiru jedhu namni achirraa odeeffannoo nuuf laate kun namoonni maatii ilaaluuf fedhii qaban karaa biyya ittiin galan dhabanii rakkataa jirus jedhe dhalataa Oromoo Aadam Jaamuu ammoo konkolaataa isaarraa qabatanii hanga ammatti humna addaa poolisii naannoo Afaar harka akka jiru gabaafamee jira yeroo ammaa kana konkolaattonni famu kun ja'a keessa dadhabee naannoo Afaar Oromoo wal tokkummaa isaanii diinatti agarsiisanii jiranii Oromoon walloo daangaa Afaarratti lola kanaan kan ka'e qaamni mootummaa dirmachuu fi dhabeenyaan Oromoonni walloo aanaa dawwee booraa fi hartummaa fursee jille kamiseen akkasitti saba ofiitti dirmatee jechuudha. Guyyaa kana isaa guyyaa dheengaddaa lola adeemsifameen diina akkasitti ofirraa qolachaa jiranii qaamni mootummaatii fi qaamni ilaallatu tokko hin dirmanneef jechuudha. Isaan sun immoo qaamni isaan gargaaree isaan hojii lolli jiru qaama mootummaati. Kanaafuu tokkummaan Oromoo akka digganne bakka hundatti uummatee walii hagalu Oromoo yoo tokko ta'e waa fedhe ofirraa deebisaa jechuudha. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii naannoo Tigraayitti qorannoo gaggeessuu fi jedhame dhaabbanni biyyoota gamtoomanii yakka ajjechaa jumlaa fi sarbamiinsa mirga namoomaa raawwatame jedhamu qoratuuf garee qorattoota erguuf akka jiru gabaafamee jira. Yakki naannoo Tigraay keessatti dalagamee jedhamu qoratamee ragaan deeggarama taanaan yakka waraanaa tahee himatamuu malas jedha dhaabbanni biyyoota gamtoomanii. Torban jahaaf raayyaan ittisa biyyaa humnoota TPLF fincilan waliin lola geggeessaa jiras jedhame lammiileen biyyattii lola kana jalaa dhiyeessuuf qeef qabeenya isaanirraa buqqaan gara 95,000 akka gaanillee gabaafamee jira. Hanga dhihoo kanatti dhaabbileen gargaarsa namoomaa garasitti akkan imallee ugguramanii kan jiran yeroo ta'u dhaabbileen qorattoota walaba ta'an kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay dhaqanii yakka hojjetame jedhamu akka hin qoranneef dorgamu yaadachiisee jira. UN'n humnoonni lameen naannicha keessatti wal waraansarra jiran lammiilee nagaa irratti ajjechaa raawwatan taanaan kun ammoo yakka waraanaa tahee jedhame. Mootummaan Itoophiyaa yakka naannicha keessatti hojjetame qorannoo walabaa fi haqa qabeessa taheen akka mirkanaa'u qorattoota walabaaf karra saaquu akka qabu qondaalli UN Micheelee Bachaleet gaafatanii jiru. Taatee sadaasa sagal bara 2020 dhalattoota sabaan Amara ta'an dhibbootaan lakkaa'aman kaaba lixaa magaalaa Maayikaadiratti ajjeefamanii yaadachiisee jira. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad lola olaantummaa seeraa maqaa je'uun Tigraay TPLF irratti banan kanaan namoonni nagayaa ajjeefaman tokkolleen akka hin jirre dubbatuun isaanii ni yaadatama. Israa'el ganna lama keessatti yeroo afuraffaa filannoo geggeessuuf akka jirtu gabaafamee jira. Sababni isaa ammoo mootummaan amma aangorra jiru dhimma baajata biyyaalessaa irratti waliif galuu waan dadhabeef jedhame. Filannoo amma dura geggeeffameenis paartiin injifate ifatti adda bahee hin ibsamne kan yeroo dheeraaf taayitarra jiran muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu marsaa jahaffaaf filatamuu hawwu. Raafama siyaasaa biyyattiin keessatti kuftee jirtuu fi qeeqni fi himanni isaan irratti dhiyaatus himata sobaa fi daba siyaasaa kaniif keessatti hammatee je'u Netanyahuun kibxataa kaleessaa paarlamaan Israa'el akkaataa karoora qabameen baajata bara 2021 raggaasisuuf ture yeroo dabreef bittinneeffamee jira. Bittinnaa'u paarlamaan dura mariin geggeeffamaa tures bu'aa malee hafe. Muummichi ministeeraa Benjamin Netanyahu fi garee mormituu fi masaanuu isarraa kan ta'an Beeni Gaanzii sababa garaagaraa walitti funaanuun wal qeequu itti fufanii jiru. Muummichi ministeeraa Netanyahuun ani filannoon akka geggeeffamuun barbaadu paartiin kiyyas filannoo hin barbaadu irra deddeebiin filannoo keessa akka hin galleef hedduun yaalii godhee jiran dabaluunis morkataa isaanii Beeni Gaanziin waliin dhaabbachuu hin dandeenyu jechuun himatanii jiru. Netanyahuun itti fufuunis paartiin Likuud bitootessa 23 dhufutti filannoo taasifamuun garummaa olaanan akka mo'atu hin shakkinuu jedhan. Hoogganaan mormituu Beeni Gaanzii gama isaaniitiin haasayni muummicha ministeeraa Netanyahu taasisan sobaan kan guutamee jedhan.
Netanyahuun filannoon akka gaggeeffamu barbaada. Sababni isaatis himannaan malaammaltummaa isaan irratti dhiyaate akka dhokatu fedhii waan qabaniifi jedhan mormituun kun Netanyahuu fi Beenii Gaanzii eblaa dabree irraa kaasee mootummaa waloo hundeessuun waliin hojjetaa turan. Bu'uurri waliigaltee isaaniitis dabareedhaan muummicha ministeeraa ta'uun Israa'el bulchuu ture. Bu'uuruma kanaan Netanyahuun hanga baatii sadaasatti erga ministeera muummee ta'uun hojjetanii masaanuun isaanii Beenii Gaanziin akkaataa waliigaltee tolfameen taayitaa irraa fuudhuuf ture. Gamtaan paartiilee lameen jidduu ture diigamuu isaatiin wal qabatee ganna lama keessatti filannoon yeroo afuraffaaf Israa'elitti gaggeeffamuufi gama biraatiin filannoo gaggeeffameen paartiin Beenii Gaanzii deeggarsa dhabaa dhufee jedhame. Kun ammoo paartiin biyya bulchaa jiru muummichi ministeeraa Benyamin Netanyahuu mataa itti ta'an Likud akka mo'atuuf carraa uumaa jedhame. Muummichi ministeeraa Israa'el Netanyahuun erga malaammaltummaan himatamanii lammiileen kumni hedduu ta'an torbaaniin mormiif baanii qeeqaa jiru. Hiriirtonni COVID-19 to'achuuf hanqina qabu jechuun muummicha ministeera Netanyahuu irratti qeeqa jabaa dhiheessaa jiru. Ji'a Gurraandhalaa bara 2021 dhufaa jiru kana keessa Netanyahuu irratti himannis ni banamaa jedhamee jira. Akaakuun dhukkuba koronaa vaayirasii haaraan biyya Ingiliz keessatti mul'atee jedhame. Akaakuun dhukkuba koronaa vaayirasii haaraan biyya Ingiliz keessatti mul'ate weerarri Sasaabirruu Baarootumsaa Elomoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Abishoo Garbaa Hayilee Fidaa Maannoo Mazannir Hayila Maariyaam Gammadaa Garasuu Dhukii Asaffaa Shaaroo Namni Batar Abdii Caalii Shonee